بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود هنجالة الذين كفروا من أهل الكتاب ور رب كفري يهودا في كريستان اللي ولا المشركين ور مشركتوتا عربا اللي أكابي جهل إفاني هنجالة أن ينزل عليكم من خير من ربكم خير من تكتين رب الراتات في ور مؤمنا رتبوهم فلان اسم قرآن أرجتشو رسول سنت إرقمو يوكر رسولة القرآن نبو وحيين خير من تكا فلان يجتشو اسم أرجتشو قروا رب كينا سبحانه وتعالى رئيسا إسان قلبي كيست رئيسة كان أولمباس nutu haka itti qabaa jedhan warri mu'minaa irraa haka qabu waxyiilleen odumaanutti godhamee jedhan hin waanyanii bara khayrin maan takka waxyiin nabi muhammad irratti bu'uu jibbiti yahudaa fi nasaaraalleen akkasuma warri mushrikaallee yahudaa fi nasaaraan maa jibbiti wanti jarri jibbituuf إسان سلا مقافنا أهل الكتاب جرمانيمي ورا كتابا جرماني مقايا مني إلمان أنبيون ربي كيسا يرو إيرا أفرقما ترتين كناف ورّي أربا كني كرسول كيسا إرقمان أمييدا نبوان برسني وان بيني در كناف نتو إرهقا نتو إرهوابيكا مالف نتبقوا أبي جلني تنين حاجة إسان تبقوا ما نتبقوا جلني وانيا كرا كنان إسان تبقوا كنان موتم من كين نور دين جلني قل أنتم من تين نور بوتي جلني وانيا جد قل أنتم ما إساني تبقوا ور مشركا هو النسان وانيا جبني في مال جنان سببا namoonni gurguddaan isaan keessa jiraniif isaan dhiisee qur'aanni maaliif muhammad irratti bu'ee jedhan fakkeenyaaf namicha xaa'if jiru nu'aym ilma mas'uud faa isatti maan bu'in waliidii ilma mugiiraa ka makkaan jiru fa'atti maan bu'in haga qur'aanni muhammadin yataamaa guddatetti bu'uu jedhan waan jara lamaanii argitanii lachuu mootummaa isaaniitii fi olaantummaa isaaniitiif قرآن كنوان ينجد قالوا ربي كين أكدوا والله يختص برحمته من يشاء ربي الآن أباب لخبات رحمة إساب الآخر أباب نما حقك ورأتني بيك ربي سني محمد في مؤمن توت أباب لك ربي كين رحمة إساب كنافو يهودا في نصارى لين كريستانا يهودان أكسما مشركني أربا كتابو تقبروا اللي ورّا مؤمن توتا كان إتي وان ينجج وان يوراف أمنتي كان فرأتشو جدا وان يوم بدو نمني وان ربي إساتين واشن كيستي درا دابة جنجو tokkoffaan ni'imaan nama biraa irratti mul'atte tuni maa mul'atte jedhee jibba ibalumaa qanani'e jedhee jibba lammaffaa qooda rabbiin kenna qoode kana waanyi rabbii isaatiin maa akkatti qoodda jedhaan jechuudha kaanii akkana gootee anamaa akkana naa goote waanyi hin dadhaba qooda rabbii kenna sadaffaan فضل ربي أباب إيكن كنا إني دنيا وميت أفرفان
ولي ربي تكيس أكا نعمان الرادة بدي إني تكات بربادو كنان نما ولي ربي تهي تكيس شنفان عدوي إساء الرد قرقار إبليسي بدأ جد نمني واني يكوني وانيو إساءتني قرو نما إني وانيو سنتهم جيت مالي فضلي وفيتي ربي أباك ليك النامي odoo namni waan kun haala ofii ka argu taate ajaa'iba manaamaan akka nama halkan manaamaan dhagaa guddaa fudhatee aduwwii isaa darbatuutti dha'u eessadha ilkaan irraa yaasa jedhee dhagaan darbatee dhagaan sun ilkaanuma isaa dhahee irraa fattoomsa jedhee dhagaa maalatti deebi'eetiin dhagaan kun nadhaa jedhee aaree dhagaa fudhatee ammallee haalaan karee fudhan caalaa darbata ija balleessa jedhee ijuma ofii dhahee of balleessa iji na badde jedhee ammallee aarii jajjabaan namichi aduwwii kiyyaa maan dhawamne jedhee dhagaa fudhatee mataa falaxa ofitti gadhiisee mataa ofii balata manaamaan yookaan dhugaan yookaan manaamaan odoo arge haalli isaa akkas jechuu adada inni darbatee yookaan itti waanyuun isaa isumatti deebiti jechuu namni inni waanyu sun nagahuma ofirraa bulee nagahuma ofirraa ka'ee ofirraa deeme jechuu akkanatti شيطان اتتبتا اتقلفا نما غرتني وانيو يا رب وانيو الواس نمتك عبد الله بكر بن عبد الله يعني أكنا يدو نمنو هي موتما تدكي بكا موتما كانت منغستي بر رابطه لله بدبر سجد مال جد يا بي انا ور غاري دليدن غاري تيسر اتفوا نما بدي دل ربو بدي اسان راغها بدي ما اسا اتديبته اسا اجيفتي سميتي جدي لله namichaan tokko waanye duuba jecha kana yookaan bootaa inni sadarkaa inni mootummaa biratti qabu kana waanyee jidduu jaraa balleessuu barbaade akkamitti balleessuu fedhe mootichatti dhaqee barriyaa mootii jedhee namichaan sibira dhufeetiin lallabu kuni mootiin isaa natti ajaawasii jedhee mootichi illee maal jedhaan akkamitti akkana jedha akkamitti ajaa'a jedhee gaafate akkamitti irraa beekallee jechi isaa kana jennaan waa miilaalii wayitasitti dhihaate funyaan qabataa jedhee akka gartanii hafuura ajaa'isirraa agarre akkana jedheeni mooticha biraa baheet namicha gaarii saaliha mootii bira dhaabatee nama gorsu kana yaameet manatti dhiyana godheet dhiyana kana keessa qullubbii naqeet qullubbii nyaachise eega kana namichi kun isa biraa bahee mooticha bira dhaqee akkuma aadaa isaa namichi gaariin saalihni kun waan duraan jedhu san jedhe mootichi maa jedhee nutti as dhihaadhu mee asii jedhee itti dhihaate afaan funyaan irra harka kaa'atee itti dhihaate maaliif qullubbiin sun akka ittiin ajajneef mootichatti funyaan irra kaa'atee harka ofii itti dhaqe mootichi qalbii ofii keessatti wanni namichi reefu naan jedhe dhugaadhaaf yoo jedhe dubbiin galteefiit namicha riippoortii isaa barreessu yookaan waa barreessuuf yaamee naa barreessi jedheen namichaan barreessu kuni barruu namicha kaan dhoysee barreessee gara daanyaa biraatti barreesseef maal jedheeni namicha xalayaa tana qabatee sitti dhufe gorra'i gogaa irraa kaase gogaa isaallee raqoo itti guuti dhisi akkasitti natti ergii jedheen fuudhee xalayaa namichatti kenne namicha gaarii kalallabu sanitti namichi hin beeyne fuudhee odoo karaa deemaa jiru namicha qullubbii isa nyaachisee mootummaatti illee isa wanjale sanitti dhufe xalayaa harkatti ergee isa deemte mootiin maal waraqaa naa barreessee jedha abboo rabbi jedhii waraqaa tana naa kenna anatu haajaa itti qabaa naa kenni jedhee waraqaa kadhatee giddiin irraa fudhate hin kenneef waraqaa qabatee wayita inni daanyicha bira dhaqu daanyichi waraqaa addaan baneetiin yoo qara'u waraqaan maal jetti nama xalayaa kana sitti fide gorra'ii kalloo irraa kaasi kalloo isaatti
raqoo guuri dhisi naa ergii jettiin. Namichi na dhiisi mootummaan waan akkana jedhee dhagee gaafadhaa jedhee kadhatee dadhabe. Sin dhiifnu har'a jedhee mootummaan eegalutti barreessee dirqama hojiirra oolchuu qabna. Haala kanaan gurra'anii dhugaa isaa dhisanii mootummaatti ergan. Namichi kun laafichi Saalihni Rabbii gaafa kaanii dhufee akkuma aadaa isaa mootummaa bira dhaabatee lallabee mootichi ni ajaa'iba sila isaa dhufte jedhee bakkuma yeroo bahe jedhaan maal ani xalayaan sitti erge gorra'ii kalloo isaa dhisiitii raqoo itti guurii naa ergi jedheetiin xalayaa sitti kennee namichatti sin ergine jedhee xalayaa hoo maal goote bar xalayaa ibaluuttu karaatti natti dhufee kadhatee gittiin lukatti na kufee narraa fudhatee jedhee tole maarrees rabbiin nagaya si baase mee wajjee nutti dhuftu funyaan maa qabatta ati natti himi jedheen bari namicha santuyyuu qullubbii na nyaachisee gaafa sana qullubbiitti isinitti ajaa'iba jedhee funyaan qabadhee jedhaan ajaa'ib abboo hojii kee itti deebi'u ofirraa itti fufii jedheen mootichi namicha badii dalagu badimmaan isaatuyyuu isa galaafatte ati dalagaa ta'e itti fufii jedheeni akkasitti bootaa sadarkaa guddaa kenneef waanyoon abbaa abbamatti deebiti jechuu kanaafuu اللهم احفظنا من مساوئ الأخلاق فإنها بئس الوثاق وأكرمنا بمكارم الأخلاق فإنها نعم الرفاق بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشوت أنا مجركنا كتاب روح البيان جرم كيسة دبتمي تفسير سورة ريف أنهي كيسة نرتي قالتو ما اسمي جل